waaqayyoo sagantaa kana kan hordoftan hundi keessanuu maqaa waaqayyootiin baga guyyaa Niqoodimoos jedhamee beekamuun isiniin ga'e. Akkuma sirna mana amantaa keenyatti guyyaan har'aa guyyaa 7-8ffaa ta'uudhaan beekama. Guyyaan kun immoo akka moggaasa mana amantaatitti Niqoodimoos jedhamee beekama. Niqoodimoos namni jedhamu kun hayyuu Fariisota Ayhudoota keessaa kan ta'edha. Namni kun sababbiin moggaasa har'aa kana ittiin arganne waa baay'ee of keessaa qabaatus isarraa waan barannu waan qabduuf manni amantaa maqaa isaatiin moggaastee nus mata duree isaa irratti dhaabbachuudhaan wantoota babbarachuu qabnu waa muraasa kaasuu danda'a. Kan nu barsiisu daandii isaa kan nu qajeelchu Waaqayyo abbaan keenya nu waliin haa ta'u. Egaa akka sila kaasetti Niqoodimoos namni jedhamu kun wangeela Yohaannis boqonnaa 3:1-13tti inni dubbifama. Egaa achirratti waa baay'eetu ka'a. Isaan keessaa garuu waa'ee namicha kanaa eenyummaa isaa haalli itti dhufe sana kaasuun dirqama ta'a. Namni kun Fariisota keessaa kan ta'udha. Egaa inni immoo Ayhudoota wajjiniin aangoo namoota Ayhudii shangoo Ayhudii yookiin caffee mana marii Ayhudii keessaa aangoo guddaa qabu. Isaan keessaa nama kana keessatti wantoonni mul'atan waa 4-3 kaasna. Inni tokko namni kun miseensa mana marii caffee Ayhudii keessatti nama sagalee qabudha. Beekaa hayyuu Ayhudoonni qaban keessaa barumsa ooritiitiin baay'ee kan beekame kan beekumsa qabudha. Itti aansee namni kun abbaa qabeenyaati. Achi keessattis filatamuudhaaf nama qabeenya qabu ta'uun murteessaadha. Isaan keessaa qabeenya qofa otoo hin ta'in qabeenyi inni hunduu qabuyyuu baay'ee olaanaa kan turee fi dureessa bara san keessa jiran keessaa isa tokko. Namni kun immoo tooftaan inni Yesuus Kiristoos wajjin walitti dhufuudhaaf ittiin deeme irraa barannaa. Barataa halkanii isa calqabaa jetteetti manni amantaa keenya kan kaastu halkan barumsa kan eegalchiisee wangeela irrattis kan barreeffamee jiru isa dhuma irratti kan ilaallu. Namni kun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo du'etti kan kafanee awwaalee isa tu'uusaa sirni mana amantaa keenyaas kitaabonni qulqulluu wangeelli Yohaannis kunis barreessee waa'ee isaanii dubbata. Egaa wangeelota kana keessaa wangeela Yohaannis irratti seenaansaas waa baay'eensaa kan dubbifamu. Egaa isaan amma kakaasne qabxii amma 5 kana keessaa tokkoon isaanii gaggabaasuudhaan ni ilaalla. Yeroo qabnu wajjininis dhugaa har'a sagantaan Niqoodimoos jennee guyyaa 8ffaa kana yeroo yaadannu achi keessatti wantoonni ilaaluu qabnu jennee kan yaadu isaan kana. Inni dura akkuma isinii kaasee namni kun wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti calqaba irratti maal jedhaa? Gosa Fariisotaa keessaa kan ta'e gaggeessaan Ayhudii Niqoodimoos namni jedhamu tokko ni ture. Innis halkan karaa Yesuusitti deemee ni barata jedhetti akkasitti calqaba. Egaa namni kunis yeroo karaa gooftaa Yesuus Kiristoos deemu dursa yaa barsiisaa jedheeti isatti siqee ati hojiin ati hojjechaa jirtu kun raajiin sirratti raawwatamaa jiru kun hundinuu Waaqayyo isa waliin namni hin taane taanaan kana gonkumayyuu raawwachuu hin danda'u jedhee calqabe. Dhugaa dubbachuudhaaf namni dhugaadhaaf harka kennatu barataa ta'ee barsiisaa ta'ee nama ogummaa hedduu qabaate ta'ee otoo jiru gocha Yesuus Kiristoos irratti ilaalaa tureen barumsi inni barsiisuun waan inni raajii raawwachaa ture sana irratti akkuma yaadattan wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti wantoonni raajiin gurguddoonni 2 raawwataniiru. Tokko kadhannaa haadha keenya dubroo Maaramiitiin daadhiin argameera bishaan irraa karaa daadhiitti jijjiiree hunduu haga ajaa'ibsiifatanitti. Lammaffaa immoo mana qulqullummaa mana nagadaa kan ture san inni immoo qulqulleessee namoota achi keessatti daldalaa turan san mana qulqullummaa mana nagadaa gochuu isaaniitiin mana Waaqayyoo mana foonii fedhii foonii isaaniitti keessummeessan godhanii waan argeef achi keessa jarreen kan akkuma
kitaaba irratti dubbisnutti wangeela Yohaannis boqonnaa 2 guutuusaa yoo dubbisnu kana argina egaa kana raawwachuusaa waan dhageef waan argeef maal godhe Niqoodimoos raajii kana raawwachuusaatiin kan ka'e inni barsiisaa ta'ee jiru barataa isaa ta'uu isaatiif qopheessee namoonni waaqayyo waliin hin taane taanan kana raawwatanii jedheeni bu'uura kanaan egaa innis walitti dhufeenya gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin balbala banate jechuudha. Edda kana ta'e booda wantoonni amma ka namni kun Yesuus Kiristoos wajjin walitti dhufee barachuusaa isarraa itti siqee halkan yeroo isaa sana aarsaa godhee gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin ta'uusaa irratti wantoota amma kakkaasne keessaa miseensa mana marii Ayhuud namoota nama muudan murteessoo namoota ta'an keessaa isa tokko. Namni kun nama aangoo olaanaa qabudha. Namni kun achi mana maree caffee isaanii keessatti nama sagalee guddaa qabu. Sagalee qofaa miti aangoo kanallee otoo qabaatee jiru gooftaa Yesuus Kiristoos argachuudhaaf sababa hin taane yeroo baay'ee namoonni aangoorra jiru yookiin aangoo xiqqaasaa ta'u guddaarra namoonni jiran kara mana waaqayyoo deemuudhaaf yeroo baay'ee ni rakkatu. Dhugaatti siquudhaaf yeroo baay'ee ni rakkatu. Ammas taanaan namni kun garuu waan fe'esaa ta'u aangoo guddaasaa qabaatu waan aangoo kana qabuuf waaqayyo wajjin walitti dhufuudhaaf sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf Yesuus Kiristoos itti siqee baruudhaaf isan daangessi. Sababoonni inni ittiin daangessuu danda'u hedduu too qabaatu isa cabsee bira darbe. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 50 haga 51tti itti maal jedheeni duraan Yesuus bira kan deemaa barachaa ture sun Niqoodimoos jedha wangeelichi yeroo murteen taane waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos irraaf murteessuudhaaf qophaa'an akkas jedhee irraa ittisi beekumsa isaatiin aangoo isaatiin maaliif caffee sana keessa waan jiruuf seera tumamu keessatti waan sagalee qabuuf waan waliin taa'ee murteessuuf shangoorratti dhiyaatee dhimmi gooftaa Yesuus Kiristoos murteedhaaf yeroo dhiyeessan jarri Ayhudoonni otoo waa takka himannaanis deebis otoo irratti hin kennamin duchumatti irratti murteessuudhaaf yeroo qophaa'an maal godhee akkas jedhee ittaase wangeela ammasinii kaasee boqonnaa 7 lakkoofsa 50 hanga 51tti maal jedha kanaan dura Yesuus Kiristoos biratti deemee kan baratu Niqoodimoos seera keenyaan namni otoo himannaan irratti hin dhiyaatiin deebii hin kennin irratti murtaa'uu ni qabaa jedhee gaafate. Mirga dhaggeettii hin qabu namni tokko waan irratti murtaa'u sanaaf calliseetuma otoo inni dhagayin otoo inni hin beekin waan ittiin himatan waan ittiin balleessadha jedhamuu danda'u sanaaf ofirraa otoo ittisin murtiin kennuun ni danda'ama jedheetti isaan jara sanarraa tasgabbeesse. Maaliifin namni waa barate tokko barumsa sanaan dhugaa sana wajjiniin dhaabbata. Gaafa nutis ka dhugaan iddoo ta'etti jallattu yeroo dhugaan iddoo ta'etti dhukkaamuudhaaf qophooftu namni dhugaa wajjiniin aarsaa kaffaluu qaba. Dhugaadhaaf jecha waan irraa barbaadamu san waan irraa eegamu san hin baane taanaan inni barumsi isaa sun beekumsi isaa sun isaaf faayidaa hin qabu. Egaa maal inni abbaa aangoo waliin shubbisuu yookiin immoo namuma aangoo qabu wajjiniin dhugaa sana jallisnee karantaanetti deemuu waan hin qabne irraa baranna. Maaliifin namni kun akkuma arginu Ayhudoota wajjiniin taa'ee Yesuus Kiristoos irratti du'a murteessuu hin danda'a. Garuu kanan goone maaliif inni hariiroonsaa dhugaa wajjiniin dhugaan ammas bara ammaa kana keessa mariin taanii irratti namoonni ta'anii yeroo mari'atan yeroo hammeenyaaf gidiraan labsamu yeroo cubbuun ilmaan namaa irratti murtaa'u didee namni jedhu caffee keessaa jiraachuu qaba. Iddoo seerri tumamutti dhugaan akka haqni akka hin dabne dhugaanis iddoo isaatii akka hin banneef namoonni dhugaa irratti yeroo haala hin taaneen murtee kennuudhaaf qophaa'an akka nama kanaatichi irraa ittisuu qabna. Teessoon nuti nuu laatame teessoon kun kan keenyaa miti abbaa qaba. Muudamni keenya abbaa qaba. Caffeen kun abbaa qaba. Yoo namni nama gaafachuu baate kan nuti echise nu gaafata. Kan yeroo nuu laate nu gaafata. Kan umurii nuu kenne nu gaafata. Kan akkas kabaja nuu kenne sun nu gaafata waan ta'eef hariiroon keenya yoomiyyuu taanaan dhugaa wajjiniin ta'uu qaba. Maaliif aangoon keenya waaqa fuulduratti nu fudhataman qabu.
Ammam abbaan fee aangoo guddaa qabaatu. Waaqa fuulduratti hundi keenya nama. Waaqa fuulduratti namni aangoo guddaa isaa qabaatu xiqqaa isaa qabaatu. Namni aangoo qabaatus hin qabaatinis. Abbaan fee waan fee otoo ta'e waaqa fuulduratti hundi keenya qixxeedha. Abbaa aangoo kan jedhamnu addunyaa tanarratti malee waaqa fuulduratti aangoon keenya hin beekamu. Haala amma maqaa waliin moggaasnu ati akkasii ati abeeluudha yookiif ministeerummaadhaan wal waamuu dandeenya. Yookiif immoo kabajamaa obbo Ebaluu jedhamuu dandeenya. Yookiif immoo moggaasa adda addaatiin wal waamuu dandeenya. Kuni waaqa fuulduratti waa takkaa miti. Kanaaf nuti kan nu lakkaa'uu qabu kabajni fi ulfinni keenya kan ilaalamuu qabu. Madaallii kaasuu kan qabu nama fuulduratti otoo hin ta'in aangoo keenya Waaqayyo fuulduratti waan gaariidhaan ittiin baane taanaan akka nama kanaa yeroo ugaan dabdu gaafa dubbiin jallattu hin sirreessine taanaan aangoonii fi kabajni nuti qabnu waaqa fuulduratti duwwaa ta'uusaa dagachuu hin qabu. Egaa namni kun aangoo isaa sanaaf otoo hin quuqamiin irraa na ari'uu teessoo kanan dhabaa kabajan qabu sana nan dhabaa faayidaan achirraa argadu na jalaa hafa otoo hin jedhin dhugaa wajjiniin dhaabbate. Seeruma isaaniitiin isaan moggote jechuudha. Seeruma isaaniitiin isaan hin falme. Seeruma Ayhuud ittiin bulaniin seeruma caffeen isaanii itti gaggeessu sanaan namni akkaataa seera keenyatiin hin himatamaa deebii laataa sana booda murtii kennamaa. Iyyasuus Kiristoos irratti kan isaan adeemaa jiran suni garuu daandiirraa dabtaniirtu jedhee deebise. Bu'uura kanaan innis achirraa otoo irratti murtaa'een jalaa miliquu danda'e jechuudha. Kan biraa nama kanarraa kan barannu namni kun beekaa oriitiiti. Beekaa oriitii jechuun barumsa amantaan Ayhuud gaggeeffatu keessatti beekumsa olaanaa nama qabudha. Nama barsiisudha. Nama daandii isa seera Musee hawaasa jirutti himee qajeelchee sirreessu nama gaafatamuu danda'u nama deebii laatu ture ka. Namni kun haa ta'uuti garuu beekumsa qabaatus dhuguma beekadha jedhamee hawaasni harka isaa rukutus ati beekadha jedhamee beekamtii nama qabaate ta'us beekumsa sana lafa kaa'ee beekumsa haaraatti siqee jechuudha. Beekumsi nuti beeknu beekumsa dhugaatti nu ceesisuu qaba. Beekumsi tokko beeknee beekumsa sanarraan ala waa biraatti natti hin siqine yoo jenne taanaan dogongora. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'ee waan baay'ee beekuu dandeenya. Waan baay'ees ni beektu. Beekumsi keenya beekumsa isa beekumsa caalu. Beekumsa isa dhugaatti nuun ceesisne sanaan beekumsi keenya maal nu fayyada. Kanaaf matsaafa fakkeenyaa kitaaba fakkeenyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti Solomoon ilma Daawit maal jedha seetan. Ogummaan ogummaa caaluu Waaqayyo beekuudha. Ogummaan inni duraa, ogummaan inni calqabaa, ogummaan inni ogummaadha jedhamuu danda'u Waaqa beekuudha. Waaqa sodaachuudha. Waaqan sodaanne taanaan beekumsi keenya beekumsaa miti. Maaliif beekumsi inni dhumaa Waaqa sodaachuu, Waaqatti buluu, Waaqa beekuu hin dandeenye taanaan beekumsi keenya waa'ee saayinsii beekuu dandeenya. Waa'ee kompiitaraa baruu dandeenya. Waa'ee xiyyaaraa baruu dandeenya. Waa'ee samiif lafii dacheerra waan jiru hundayyuu beekuu dandeenya. Yaa gaarii. Yaa ta'uuti garuu beekumsi keenya Waaqa biraan nuun geenye. Waaqa addunyaa kana keessummeessaa jiru. Waaqa addunyaa bulchaa jiru. Waaqa addunyaa gaggeessaa jiru. Nyaataaf soorata addunyaa kanaaf qopheessee ittiin fufsiisaa jiru kana hin beekne taanaan maal nu fayyada? Beekumsi Waaqa nun argisiisne maaliin bu'aansaa? Guyyaa duuneef illee kan nu oolchuu hin dandeenye. Biyyee keessaa kan nu baasuu hin dandeenye. Dhugaa wajjiniin yoo madaalle taanaan beekumsi beekadha ebeluun kan nama jechisiisu dhugaatti yoo of beekedha. Namni of hin beeke taanaan beekumsa maal isa fayyada? Namni kun garuu beekumsa amantaasaa isa ooritii ni qaba. Isarratti garuu kan haddis kan mul'ata gooftaa Yesuus Kiristoos itti dabaluudhaaf halkan mana isaatii bobba'e. Egaa mana amantaa kana keessatti yeroo jiraannu beekumsi inni guddaan Waaqayyo beekudha. Egaa nama kanarraa waan baay'ee barachuu isa dandeenyu keessaa kun akkuma jirutti ta'e Waaqayyos immoo hojiinsaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu manni amantaa tuni
tokkoon nama addunyaa kanarratti beekadha inni immoo akkas jedhamee namoonni moggaasa addunyaa kanaan argate mana amantaatti yeroo fagaatu ni ilaalla. Manni amantaa namoota kan hin beekneeti nama sodaatanii jiraatanidha. Namoota hubannoo hin qabne beekumsi addunyaa kanarratti akka bara ammaa kana nama baranee ta'uu fakkaatee namatti ilaalamuu danda'a. Dhugaa dubbachuudhaaf baranee kan nama jichisiisu nama bara sana kanas jiraatudha. Fakkaattuu miti. Egaa namni kun beekaa ta'ee otoo jiru beekumsa dhugaa dabalachuudhaaf beekumsa isa fayyadu isa ceesisu barbaachaaf jecha kara gooftaa Yesuus Kiristoos itti deeme. Nus beekumsi dhugaa barachuudhaaf barumsa dhugaa argachuudhaaf beekumsa keenya dhugaa bira gahuudhaaf nu fayyanne taanaan beekumsi keenya maal godha? Beekumsa kara dhugaatti nu ceesisne, beekumsa kara waaqayyootti nu ceesisne, beekumsa akkasumatti beekne herreega beekuu dandeenya, fiiziksii beekuu dandeenya, jireenya addunyaa kana hedduu beekuu dandeenya. Beekumsi keenya garuu kan guduunfamuu qabu kara beekumsa dhugaatti nu ceesisuu qaba. Kanaaf waan ta'eef beekumsi kun kan daangaa waan ta'eef beekumsi kun kan yeroo waan ta'eef beekumsi kun yeroo beekumsa bara baraatti ceehuu beekumsa isa dhugaatti beekumsa isa yoomiyyuu taanaan nu keessaa baduu hin dandeenye waaqa waliin sodaatanii jiraachuudhaaf. Maaliif beekumsa addunyaa kanaa waaqayyo duwwaa akka ta'e nutti himeera. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma qulqulluun Phaawulos ergaa isaa jara Qorontosiif erge boqonnaa 1:26 irratti waaqayyo beektota addunyaa kana hedduu isaanii waamne jedhe. Beektota addunyaa hedduu isaaniitii miti kan barbaadaman. Beekumsi inni dhugaa waaqayyo beeku waan ta'eef karasitti ceehuu nama kanarraa kana baranna qabxii lammaffaa irratti. Qabxii sadaffaa irratti kan ilaallu namni kun dureessa. Namni kun abbaa qabeenyaa bara sanaa keessaa isa tokko. Qabeenya isaa sana qabaatee garuu immoo waaqayyo argachuudhaaf isa hin daangeessine. Nus bara ammaa kana namoonni qabeenya xiqqoo qabu. Namoonni waa addunyaa kanarratti waa lama sadi cicalaqqisiisu qabaannee qofaaf mana waaqayyootiif dagachuu, mana waaqayyoo irraa fagaachuu hin qabu. Maaliifan kana jedha? Namoonni abbaa qabeenyaa ta'anii amantaa kana keessallee jirru yoo jiraanne yeroo baay'ee qabeenya keenya kennina malee of hin kenninu. Qarshii ergina malee ofii keenyaaf hin deemnu. Kanaa miti gooftaan Yesuus Kiristoos kan nurraa barbaadu. Niqoodiimoos irraayis kan barannu adeemsa kanaa miti. Namni kun qabeenya qaba. Qabeenya koottaadhaaf fayyadamaan jenneen caalatti maal godhe? Innumtuu halkan gooftaa Yesuus Kiristoosiidhaaf sagaduudhaaf itti deeme. Akkuma yaadattan bara gooftaan Yesuus Kiristoos dhalate jarri sabaa sagal jedhaman sun namoonni biyya halaalaa dhufanii dursa qabeenya isaaniitii miti kan gooftaadhaaf kennan. Gooftaadhaaf ni sagadan. Kabaja isaa laatan. Is of kennan malee qabeenya hin kennin. Ammas taanaan tajaajila keenyaas inni dhugaan kan kennuu qabnu laphee keenya. Kanaaf mee fakkeenya irratti Solomoon waaqayyo waa akkatti taaseen yaa ilma koo laphee keenaa kenni jedheen. Waaqayyo kanarraa qabeenya nuti qabnu caalaa laphee keenya. Kan nuti qabnu caalaa eenyummaa keenya barbaada. Akka amma ta'aa jiru kanatti miti. Namoonni bara ammaa kana keessa tajaajila keessa yoo jirru nama hin barbaannu qabeenya barbaada. Waaqayyo garuu kan barbaadaa jiru qabeenyichaa miti. Abbaan qabeenyaa kun qabeenya qabaatus qarshii qabaatus qarshii otoo hin kennin of kenna. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo fannifamee fannoo irra oolee gadi bu'ee gooftaa kafanuudhaaf jedhu waan abbaa qabeenyaa ta'eef akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 20 naannoo sanarratti yeroo dubbisnu maal godhe giraama 25 karbee fideet handurees ittiin awwaalamu kafana durees ittiin kafanamu sanaan waan kafana manaa qabuuf waan qabeenya qabuuf gooftaa Yesuus Kiristoos shittoo itti rarcaasee sirriitti miidhagsee awwaallate. Maaliif? Qabeenya waan qabuuf. Qabeenya isaa sana eenyuuf oolchee? Waaqayyoodhaaf Kiristoosidhaaf oolfate jechuudha. Nus qabeenya qabaannee addunyaa kanarratti kan dhiisnee deemnu akkas jedha wangeela yoo yaadattan taanaan wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 26 irratti
namni addunyaa guutuu yoo qabaate lubbuu isaa yoo oolfanne taanaan maal isa fayyada jedha. Dhugaadha. Waan barbaade haa qabaatu. Xiyyaararra haa yaabbatu. Lafarra sanaanna'u. Waan barbaade qabaannee yoo lubbuu keenyan oolchine taanaan maal fayyada? Dhalootaaf an dhaalchisnullee dhukkuba wajjiniin, lola wajjiniin, manneen murtii keessatti namoonni mee abbaa qabeenya dureessatii wal lolaa jiru. Maatii keenyallee edda duunee booda jireenya isaanii akka gaarii gammachuudhaan akka hin jiraanne isaan taasisa. Yoo waaqa waliin jiraanne inni xixiqqaa sun guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf kan namni kun qabeenya qaba, garuu qabeenya qabaachuun saasuun waaqayyo wajjiniin hariiruudhaaf, waaqayyo wajjiniin walitti dhufuudhaaf isan daangeessine. Qabeenyi keenya addunyaa kana keessatti kan ittiin fayyadamne dhiisnee deemnu sana irratti dhaabachuudhaan dhugaa sana immoo biraa hafuun qabnu. Maaliif mana xiqqoo harkaan ijaaramtee ni ijaarran, garuu kan harki waaqaa ijaara. Kan ijaan hin mul'anne, kan lapheedhaan hin yaadamne waaqayyo kan nu qopheesse mana bara baraa ni qabna. Kanaaf isaaf of qopheessuu qabna. Egaa qarshii kennuun qofa mana waaqayyo keessatti tajaajila naman taasisu. Tajaajilli inni dhugaa fi qabatamaa waaqayyo wajjiniin jireenya bara baraatiif tokkoomnee dhugaa wajjiniin dhaabbachuu qabna. Inni afraffaan namni kun barataa halkanii kan nu barsiisedha. Dhugaadhaa guyyaa isaan mijoofne. Barataa halkanii ta'eeti gooftaa wajjiniin kan walitti haasa'uudhaaf yeroo argate. Halkan barachuun sammuu tasgabbaa'een qalbiidhaan dhaggeeffachuu ni danda'ama. Lapheen keenya iddoo baay'eetti bittinnaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu namni kun halkan barachuunsaa isaaf gaarii haa ta'u malee achirratti immoo wantoonni nuti ilaalu ni jira. Namni kun abbaa qabeenyaati. Abbaa qabeenyaa ta'uudhaan alammoo nama aangoo qabudha. Nama aangoo qabu qofaa miti immoo nama barateedha. Isaan kana hundayyuu lafa kaa'ee halkan barachuudhaaf yeroo deemu. Bara ammaa kana keessa namoonni halkan maal hojjechaa jiru? Namoonni beektota jedhaman, namoonni aangoo qaban, namoonni dureessi jedhaman halkan eessatti waari'u? Halkan maal gochaa jiru? Maal irratti yeroo isaanii gubu jennee wal gaafachuun dirqama ta'a. Namni kun garuu faallaa sanaatiin halkan gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin dabarsuudhaaf. Tikseen horii tiksaa turan sun gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo dhalatu halkan sana gooftaa wajjiniin ergamaa waaqayyo wajjiniin gammachuudhaan dabarsan. Nuti immoo halkan ayyaanaa halkanuma jireenya keenya keessatti maal hojjechaa jira? Eessatti waarina? Maal jechuu barbaade akka ta'e ifa waan ta'eef. Namoonni qabeenya qabaatee akkamitti mana isaa keessa bula? Namni qabeenya qabaatee akkamitti yeroo isaa sanaaf amma yeroo qabu kanatti hin fayyadamne taanaan halkan sana iddoo inni oolu, iddoo inni bulu hundi keenya kan beeknudha. Kanaaf namni kun faallaa jara amma dureessaa wajjiniin kan dhaabbate ta'uusaa kan halkan gooftaa wajjiniin katti dubbachaa akka taasaa ture ni ilaalla. Kan biraa namni kun rakkoon inni qabu barumsi itti barate sanaaf harka kennateera. In mormine. Gooftaan Yesuus Kiristoos barumsa isa caaluu isa barsiise. Duri inni kan beeku waa'ee barumsa ooritiiti. Amma immoo barumsa isa haaraa isa ilmummaa waaqayyo ittiin argachuu danda'u. Namni hafuura waaqayyo irraa akkatti dhalachuu qabu. Namni dhugumatti ijoollummaa waaqayyo akkatti itti argatu maal akka ta'e yeroo itti himu lakkii ani barataa baay'ee beekudha. Ani nama ogummaa hedduu qabudha jedhee barumsa gooftaa Yesuus Kiristoos irraa hin dinne. Maal jedhee Niqoodimoos namni akkamitti itti dulloome booda lammaffaa dhalate jedhee itti kaase. Maaliif Yesuus akkas jedheen dhugaan isiniin jedha. Namni edda dhalate booda ijoollummaa waaqayyo erga argate booda mootummaa waaqayyo dhaala yeroo jedhu namni akkamitti edda dulloome nama guddaa argatee booda dhalate jedhee gaafatee barumsa kanaaf immoo waaqayyoos dhugaan isin jedha. Namni bishaaniif hafuurarraan dhalanne taanaan mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u jedhe. Kan foon irraa dhalate kan fooniti, kan lubbuurraa kan hafuurarraa dhalate immoo kan hafuurati jedheen. Hafuurarraa dhalachuu barumsa haaraatti hime.
إنجا فتاتي هم ساقلوت waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoosiif waan inni barsiisu sanarratti waan gaafii isa keessatti mudate hundaafuu gaafii barbaade gaafii dhiyeeffate deebii barbaade. Ammas taanaan mana amantaa keessa namoonni jirtanis namni mana amantaa alas taatan taanaan waan tokko garuu walii galuu qabna. Waan tokko otoon baratin otoon gaafatin yaada otoo irratti hin dhagahin hurufumatti jibbuun qaba. Itti siqnee gaafachuu qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni guyyaa mana amantaa dhuftanii barachuu rakkatan yoo jiraatan akka nama kana halkan barachuu dandeessu. Yoo haala mijataa ofii keessanii uummachuu qabdu namni kun aangorra waan jiruuf namni Iyesuus Kiristoos wajjin mul'ate taanaan aangorraa miti biyyaarree ari'amuu danda'a bara san keessa. Aangorraa miti qabeenya sanarraa hin ari'u. Jibba cimaat irratti dhiyaata. Hin ajjeesu waan ta'eef Niqoodimoos tooftaa uummate maatii Waaqayyo waan sodaateef waan lubbuusaa jiraachisuu barbaadeef qof halkan barachaa ture. Ammas taanaan namni dhugaa barbaadu namni dhugaa Waaqayyo dhaga'uudhaaf sagalee Waaqayyo dhaga'uudhaaf carraa qabde taanaan akka nama kanaa tooftaa uummachuudha. Halkan barachuun hin danda'amu. Onlaayinii irraa barachuun ni danda'ama. Gaafilee adda addaa haala mijataa amma haalli jiruun barachuun namni hin dhorku hin jiru. Garuu akkasumatti dukkanumatti sammuu keenya cufnee lakkiin allaallatu kun kan akkasiiti jennee ofirraa dhiibne taanaan dhugaan gaafa guyyaa itti baatu ni qabdi waan ta'eef gaafa sana wajjiniin rakkan. Egaa namni kun akkuma amma kaasaa jiru halkan yeroo mijanne mijeeffate. Yeroo toluu hin dandeenye yeroo bineensi itti bobba'usan inni immoo Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf itti karoorfate. Namoonni halkan aarsaa kaffalanii hirriba isaatirraa namni hirriba irraa muratee kara Waaqayyotti deemuudhaaf qophaa'unsaa Waaqayyo gooftaanis akka itti siqusa taasisa. Akka garaasaaf mararamu taasisa. Egaa Niqoodimoos kun guyyaa mijachuu fi dinnaan halkan sirreeffate. Namoonni halkan sagalee Waaqayyo yaadatan. Namoonni guyyaa halkanis sagalee Waaqayyo wajjin hin jiraatan. Gooftaa Iyesuus Kiristoositti siquudhaaf barbaadan Waaqayyo isaaniitti dhiyoodha. Nurraa kan eegamu isatti siquu qofa. Egaa namni kun Waaqayyo gooftaan Iyesuus Kiristoos waan barsiise sanatti dhugaa ittime sanatti harka kennate. Ammas taanaan tokkoon keenya amantaa keenya qaaneffachuu qaba. Inni rakkateeti bara sana. Nuti immoo otoo rakkatin bara ammaa kana amantaa teenyaan saalfachuu hin qabu. Amantaa teenya hawaasa hundaaf itti himuu qabna. Amantaa teenya halkanis guyyaas yoomiyyuu taanaan idduma hundatti eenyummaan keenya ifa ta'uu qaba. Maaliif maasiqiqa. Iyesuus Kiristoos fannoorra oolee nuu jedhee ajjeefamuu isaa irratti hin siqiqne. Nuti fannoo keenya baafannee mallatteessumaa siqiqne. Inni qullaasaa dhaabbachuun siqiqne. Nuti naxalaa uffannee deemuumaa siqiqne. Inni kan kooti jedhee nuu waamamuu isaan siqiqne. Nuti immoo isa waammachuumaa siqiqne. Iyesuus Kiristoos isaan kiristiyaana jedhamneerra. Innu maqaa isaa nu gonfachiisera nuti immoo akkamitti maqaa isaatirraa eessina. Diinatti immoo maqaa humna qabuun fannoo gooftaa Iyesuus Kiristoos injifannee halkanis guyyaas yeroo mijataas ta'uu baatu. Kanaaf ilma isaa Xiimootiyoosiif qulqulluun Phaawulos yeroo mijataatiin alas amantaa keetiin cimii kan jedhe. Amantaa keenya cimuu qabna. Haa ta'us hin ta'inis yaa argannus yaa dhabnus yaa beeknus yaa wallaallus gama kamiiniyyuu yoomiyyuu taanaan amantaa keenya cimnee dhaabbachuu irraa barannaa. Halkanis guyyaas sagalee Waaqayyoo barachuudhaaf of qopheessuu qabna. Inni shanaffaan fi inni dhumaan namni kun nama gooftaa kafaneedha. Namoonni hundinuu baqatanii fannoo gooftaa Iyesuus Kiristoos jira yeroo kaatanii deeman. Duuka bu'oonni isaallee naannoo sana dhaabbachuu didanii Yohaannisiin ala yeroo bittinnaan haadha keenya dubroo Maariyaamii fi dubartoota wajjiniin gooftaa Iyesuus Kiristoos fannoorra ooluu isaa laalee fannoorra akka isa buusu isa wajjiniin nama ture akkuma yaadattan Yoosef fi Niqoodimoos kun aqanii mootii bara sana ture Iyesuus Kiristoos awwaallachuudhaaf bara sanatti isa kadhatanii fannoorra buufatanii sirnaan. Egaa awwaaluu qofaa miti hankafanes isa laala. Namni nama kafanu hagam nama jaalata.
akkasumas immoo namicha isa du'eefis ammam akka isa jaalatu kan ittiin ilaalludha. Egaa innis akkuma amma wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 39 kaasee haga 40tti yeroon ilaallu Waaqayyo Gooftaan Yesuus Kiristoos bara sana keessatti hundinuu biraa baqatee yeroo jirutti isa fannoo irraa buufatee awwaaluudhaaf akka ka'e ni ilaalla. Egaa dursa halkan okiif halkan kara Yesuusitti dhufee kan barachaa ture Niqoodimoos 100 kan ta'u karbee fi kan biraa shittoo wajjin qabatee kara Yesuusitti deemee foon Yesuus kadhatee achumaan akka awwaale barreeffamee jira jechuudha. Doon ammas ni dubbise kanarratti. Egaa maal inni kan achirraa barannu akka sirna Ayhuditti uffataa fi shittoodhaan kafananii kan awwaallatan isaan. Ammas taanaan namni kun jaalala Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ittiin qabu laalla. Manni amantaa teenyas guyyaa guyyaadhaan sirna qulqulleessaa ishee irratti isa yaadatti. Yoosefii fi Niqoodimoos Yesuus Kiristoosiin kabajaa fi ulfina guddaadhaan kafanatanii akka turan ni lallabdi. Egaa nus Gooftaa Yesuus Kiristoos kabaja isaatiif hanqullaa isa dhaaban sana kafanannee namoota isa salphisan sana biratti toon argamin har'as taanaan kafana ta'uufii qabna mana amantaatiif. Bara daldaaltonni mana amantaa dhuunfatanii hoolata Waaqayyoo qalsiisaa qalaa jiran kana nama kafanu, nama Yesuus Kiristoos kafanu, nama kiristaanota kafanu murteessadha. Kiristaanota kafanuu jechuun Kiristoos kafanuudha. Hiyyeessa kafanuu jechuun Kiristoos kafanuudha. Hiyyeessaaf qaqqabuu jechuun mana amantaatiif qaqqabuu jechuudha. Bara Ayhuud sana Yesuus Kiristoos namoonni turan akkuma yaadattan qullaasaa dhaaban. Har'as qabeenya mana amantaa saamanii qullaatti kan dhaaban. Kiristaanota mana amantaatiif fageessanii siyaasaaf jecha dhugaa Waaqayyo dabsanii hoolata Waaqayyo kan manaa baasan akkuma jiranitti immoo kan akka Yoosefiif Niqoodimoos kafana mana amantaa kan ta'u, dahoo mana amantaa kan ta'u, mana amantaatiif kan inaafu, mana amantaatiif kabaja ishiitiif ulfina ishiitiif kan keessa tajaajila akkasii barbaada. Nuyi miti kan fayyadamuu qabu. Keenya meesaa miidhaa jedhameera kana dagachuun qabu. Waaqayyoodhaaf ijoollee isaa mana isaatitti sassaabnee guyyaa Niqoodimoos yaadatamu kan nus yaadatamuu akka dandeenyu. Maqaa Niqoodimoosiin barumsa isaa falaasama isaatirraa barannee nus mana amantaa teenya haala fi sirnaan dhugaa dubbachuudhaaf qalbii jijjiirrannaadhaan xooma kana keessatti waan gaarii hojjennee bu'aa Waaqayyo barbaadu hoolata isaatiif waan kaffaluu qabna. Bara ammaa kana keessatti kennaa nuu kennameen Waaqayyoodhaaf deebisuu qabna. Namni kun kennaa isaaf kennamu hundayyuu takka lama jedhe safaree ittiin fayyadameera. Qabeenya isaatiinis kun Gooftaa kafanateera. Mana qulqullummaatiif Waaqayyoodhaaf kabajaaf oolcheera. Beekumsa isaa sana Waaqayyoodhaaf oolcheera. Mana aangoo qabu keessatti mana marii keessatti taa'ee Waaqayyo irratti murteessin Gooftaa Yesuus Kiristoosiif akka inni yeroo itti yaadetti lubbuun isaa darbitu malee akka yeroo hin taanetti akka hin duune taasiseera. Nus waan qabnuun mana Waaqayyootti akkuma kenna nu kenname. Namni kun kenna hedduu kennameefira. Kennoota isaa san 1 2 3 jedhee dabeeseera. Nus kennaa nu kennameen. Dandeettii nu kennameen, beekumsi nu kennameen. Beekumsi keenya Waaqayyoodhaaf hin oolle taanaan maalirraa goona? Waa hundaanuu Waaqayyo nurraa eeggata. Kenna nu kenne sana nurraa barbaada. Bara ammaa kana keessatti waan nu kenname sana Waaqayyoodhaaf adeebisu. Kan nu kenname qofa safartanii yaadina. Dhugaa dubbachuudhaaf kan nu kenname caala nurraa barbaadama. Kan nu kenname 2 yoo ta'e Waaqayyo 2 irratti 2 dabaluu qofa ton ta'in kan kiisiidhaa baasu dabalatas kanatti hojjennuuf nu kaffaluudhaaf waadaa seeneera. Yaadattan taanaan wangeela Luqaas boqonnaa 10 irratti nama Saamraawii sana isarratti namoonni shiftoonni reebanii caccabsanii dadhiisanii booda
namni daandii darbu saamraawiin suni kaasee isarratti zayita isaa godhe dibata isa diddibee susukkumee nama biraatitti ol kaawwatee maal jedheen kana caala yoo baas yeroon deebi'uun sii deebisee yeroon deebi'u gaafa deebi'u Waaqayyo nuuf deebise. Ammas dhamaatii keenya namoonni tajaajilaaf dhamaatan namoonni dhugaa wajjiniin xiiqii qabatanii dhugaadhaaf jecha baay'ee aarsaa kaffaltan yeroo deebi'u isinii kaffalan abdadha. Gatiin keessan nama harkaan eeggatinaa. Namni ofiifuu hin qabu maal isinii laata? Namni umurii hin qabne umurii isinii kenna. Yoo kennellee namni waan mul'atu sana isinii kenna kan hin mul'anne isa cimaa kenna dhugaa kan isinii kennu Waaqa qofa. Waaqatti abdachuu qabna. Gaafa dadhabnee waan baay'ee keessa rakkannellee dabarre taanaan yeroo deebi'uu hambaasni caalaa nu deebisaa. Murtiin dhugaa Waaqa harka jirti. Abbaan firdiin dhugaa isa. Hunda keenyaafuu gatii keenya kan nu kaffalu isa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 irratti akkuma dubbatametti gatiin keessan ana bira jira jedheera. Gatiin keenya Waaqa harka jira. Namarraan eeggatina. Namni namarraa waa eegu yoo ta'e ammayyuu kaffalamee fira. Dhamaatii isaan malee wanti irraa argatu hin jiru. Kanaaf nuti Waaqayyo irraa waan eeggannu qabna. Waaqayyo kaffaltii isa dhugaa, kaffaltii isa hin badne, kaffaltii isa hin yaadamne, kaffaltii isa bara baraa ta'e nu kaffaluudhaaf qophaadha nuti immoo fudhachuudhaaf akka Niqoodimoos ta'uu qabna. Niqoodimoos barataa dhugaatii, barataa wangeelaaf harka kennatedha. Sagalee Waaqayyo yoo dhageenyu ofirraan dhiibinaa toliyaa jedhu. Inni fudhateera. Amaneet harka isaa Waaqayyoodhaaf kenne. Gooftaa Yesuus Kiristoos barumsa isa dhugaa, jireenya isa lammaffaa, ilmummaa Waaqayyo akkatti argamu itti himee innis fudhatee ittiin jiraateera. Nus fudhannee akka jiraannu Waaqayyo hunda keenya waliin haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorsi, daandii isaa kan nu qajeelche, maqaan kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu bara baraa kan galatoomu haa ta'u. Ayyaana gaarii.